Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kooti nageenya bira jiru akka isin biras jiraatu abdii qaba. Asuma nurri chaanaalii kooti faaratata. Subscribe, share, like gochuun dagatiin asin sada. Har'a mootuu waan hojii ilaalu keessa jaalalleen kan keessa jaalatee chillaa jedhee dhiisee deemuudhaan asaasi godhee jira yookaan akka feetee ta'eetiin ati rakkatteetiin jirta. Garuu yoo kan kee godhachuudhaaf yoo dhiisee deemeetiin jedhe deebistee kan kee gochuudhaaf qabxilee nama sitti himu kunni baay'ee si fayyadu. Kanaafuu yoo gadhumaadhaa dhaggeeffattee hojjette yoo irraa fayyadamte kan kee deebistee godhachuun hin oolu. Kanaafuu jaalallee kan kee dhiisee deeme deebifachuu barbaadde dhaggeeffachuun dagatiin sinta hanga dhumaa na warrifa. Inni tokkoffaan yeroo kenniif yoo isin jedheetiin hin jedhu. Inni si dhiisee deeme miti cal'ise. Erga cal'iseetiin jette maaliif jennaan yeroo ati kennite sun baay'ee isa fayyaduu danda'a. Of hojiin akka inni haasa'ee maal akka barbaadu ofii isaati of hojiin haasa'ee of hojii mari'ateetiin dhufuu danda'a waan ta'eetiin jedheef yoo si jaalateetiin jedhe deebiin isaa hin oolu maaliif jennaan eessallee dhaquu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo kenniifi of hojiin akka inni haasa'eetiin bichanyinatti yookaan adda ta'uun isaatti dhagaamee yoo ta'e jedheetiin jedhe ni deebi'a. Maaliif jennaan kophaa akka jiru of argee jira. Akka si jaalatu beekee jira waan ta'eef deebi'uu danda'a. Kanaafuyyuu yeroo kenniif booyuu osoo hin taane ati yeroo kenniif dhiise. Inni lammaffaan yaada kan kee ofirra godhi yoo isin jedheetiin jedhu waan adda addaa matsaafa dubbisuu ta'uu danda'a. Silkii kee irratti waan adda addaa dubbisuu ta'uu danda'a yoo matsaafni hin jirre. Kanaafuyyuu waan akkas isaanii biiziif godhee waan tokko dhaggeeffachuu waan haaraa barachuu wantuma ta'e kamiiyyuu sammuu kan kee garuu biiz gochuu makkoo jechuudha. Maaliif jennaan gara isaa cal'isee asaabaa hin oolu sammuu kan kee jechuudha. Yoo akkasitti asaabaa oolte immoo gara isaa baay'ee miidhaa sirra gahuu waan danda'uuf yaada kan kee ofirra godhi tsadaa jedhee bakka qaama kan kee tolchuufaa ta'uu danda'a maaltu beeka. Kanaafuu yaada kan kee ofirra godhi. Inni sadaffaan waan darbee gonkumaayyuu ittiin haasa'in. Daddaftee itti dabaltee nu duraan akkana turre hin jedheen inumaayyuu jechuudha. Maaliif jennaan dhuftee mootuyyuu caqacaquuf moo na haasa'uuf faana hojii na bira dhufte siin jechuuf haa danda'a. Waan ta'eetiin hin jedheef ittiin dubbatin cadhisee waan darbeetiin hin jedhe itti kaastee kana inumaayyuu jetteen ittiin haasa'in innuyyuun beeka waan ta'eef waan darbeetiin hin jedhe. Kanaafuyyuu cadhisate daddaftee ittiin dabalini ima dhiisii ofuma hojii haasa'u ammallee maaliif jennaan hojii yoo haasa'e akkuma dura sin jedhetiin jedhe ni dhufa. Inni arfaffaan hin sodaatin yoo inni tureetiin hin jedhe yookaan immoo yoo inni daddafee dhufuu baaseetiin hin jedhe maaliif akka si dhiisee deeme maaliif akka sirraa fagaachuu barbaade addaan baafadhu. Badiin kan kee yoo ta'e ni sirreessita yoo ta'e sirreessuu yookaan immoo yeroo nuyyuu akka sin darbine itti fayyadame yeroo kan keessatti maaliif jennaan dhamtee taa'uu qabaatta ari'atima yaada isaatiin carraa kan kee mokkorachuu sirra jiraata waan ta'eetiin jedheef sodaatiin itti dabalee waan jiru addaan baafadhu bakka. Addaan maaltu beeka jireenyi keessanis achirratti walii gahee ta'uu danda'a fa'a addaan bahiitiin keessa fa'a yookaan immoo jaalalummaan keessanuu achirratti dhumachuu fa'a waan danda'uuf ati mootuyyuu gaafadhu addaan baafadhu sarraa hin sodaatinis hin ja'a. Inni shanaffaan ofii kan keetii booyuu dhiisi miidiyaa irratti waan adda addaa laxxafu gonkumaayyuu dhiisi. Gadduu bakka wantuma ta'e kamiinuyyuu an akkas ta'e miidhama isaaf qabdu miidhama inni qabda ni beeka anis siif taraddaam jechuudha. Miidhamuma kanaayyuu osoo qabdu akka waan kunuunis nama isaa inni sirraa deemu isaa dantaa hin qabne wayii jechuudha. Fakkeessitee bakka tsadaa jechuu qabaatta. Kanaafuyyuu miidiyaa irratti boottee asaa of gootee sammuu kan kee of dhukkubsitee gamas taatee garana taatee jechuudha. Waan isa akka waan nama dagate osoo keessi kan keessa gubatu akka ibiddaatti ati immoo ibidda sana irratti bishaanumatti gadi cadhisii keessuma kan kee keessatti of qabbaneessi. Kanaafuu miidiyaa irratti waan adda addaa laxxafuu dhiisiiti ofii kan keetii of ta'ii ofitti amanamummaa qabaadhu sin jedha. Inni jahaffaan immootuyyuu duraan yeroo kana ol agartanii jechuudha. Yoo wal argitanii kan jettaniyyuu sa'aatii inni yeroo hin qabnetti qaxaroo qaxariif jechuudha. Akka duraanii wal wajjin haasoftanitti waan beektuuf
bakki akkanatti si arguu danda'a jedheeni yeroo inni dalagaa hin qabne yeroo kanattis jechuudha. Yoo inni dalagaa hin qabne qaxarii fi si arguu barbaada bakki akkanatti. Maaliif jennaan sa'aatii san keessatti waan tokko hojiin haasoftanii furuu waan dandeettaniif si xaqqamuu danda'a maaltu beeka yookaan si fayyaduu danda'a maaltu beeka. Yoo immoo kanarra walirraa fagoo jiraattan sa'aatii inni dalagarra hin jirretti sa'aatii akkanatti naa daawwaluu dandeetta si hojii haasa'uu barbaada waan ta'eef hin jedheef. Yoo dalagarra sa'aatii san hin jiru atiin beektaa miti tanaan dura jechuudha. Sa'aatii san uummata akka makiinaata biraa godhateetiin si hojiin haasa'uu dhabuu wanti hin danda'uuf hin jiru jechuudha gonkumaa. Kanaafuu si hojii haasa'uu waan danda'uuf sa'aatii sanitti ati immoo yeroo inni si daawwaleetiin hin jedhe carraa hojii haasoftuu yaada kan kee furuu waan argattuuf maaltu beeka sa'aatii san keessatti akka tasaa walitti deebi'uuf maltaa waan ta'eetiin hin jedheefi. Naada wal jedhini hojii haasa'ii yaada kan kee jijjiire yaanni isaa jijjiiramuu waan danda'uuf jechuudha. Yeroo sagalee kan kee dhageessanitti jechuu barbaada. Inni torbaffaan immoo yoo si hojiin jiraate dinqisiifadhu. Fakkeenyaaf qaxartee fi ta'uu danda'a akkuma dura si jedheetiin jedhee karaa gubbaatti akka tasaasitti dhufuufaa danda'a. Bakka waaw shittoon kan kanarraa fuufate baay'ee tokko das nama jedha. Waan inni qabu dinqisiifadhu garuu waan inni hin qabneef fakkeessaaf osoo hin taane wanta inni qabu kama isaa kan ta'e dinqisiifadhu. Maaliif jennaan dhiirri baay'ee nama dinqisiifatuuf waan jaalatuuf jechuu barbaadeeti. Yeroo mootiyyuu walirraa fagoo jiraattaniitiin hin jettanii minaalbaata maaltu beeka viidiyoo faasatti daawwaluu danda'a akka tasaa ta'eetiin jechuudha. Waaw har'a akkamitti sirraa bareedeetiin jira baay'ee das nama jetta ijji kan kee akkamitti bareeda. Bakka qaama isaa keessa wanta ta'e tokko shaamisiin uffate ta'uu danda'a wanta adda addaa jechuudha. Ati walumaa qabatti dinqisiifadhu karaa ta'e kamiiyyuu si jechuu barbaada. Inni 8ffaa miidiyaa fayyadame. Miidiyaa fayyadame yoo sin jedhetiin jedhu sa'aatii inni suuraa isaa poostii godha. Koomentii adda addaa jechuun kan yaada isaa tokko minaalbaata goddanyoota isaa wajjin hiriyoota isaa wajjin poostii gochuu waan inni danda'eetiin hin jedhuuf ati mootiyyoo sa'aatii inni poostii godhu sanatti koomentii waaw mucaan magaalli akkasii sun baay'ee bareeda isin jidduu kan jiru sun jettee qaama isaa keessaa tuttee dhaabata isaa ta'uu danda'a wantoota kamiiyyuu keessaa tuttee ta'uu danda'a ati mucaan sun baay'ee bareeda waaw jedhee koomentii isaaf koomentii yaada isaa saabuu danda'u jechuudha. Maaliif jennaan hanga har'as na jaalatti jechuu danda'a maaltu beeka yeroo sayyaan isaa gara kan kee ta'a dhufuun isaa hin oolu yeroo kanattis hin jedha. Kanaafuyyuu miidiyaalee fayyadamee miidiyaa isaa jalallee deemi bakka siif beekuu danda'a dhufuu danda'a. Innummaan yaada isaa gara kan kee deebisaa deema jechuudha yeroo sanitti baay'ee irra deddeebitee jette jechuudha. Inni 9ffaan zanaa jedhe yoo sin jedhu maabaraa miidiyaa irratti jechuudha. Miidiyaa irratti suuraa kan kee poostii gochuu dandeetta jechuudha. Waan bakka leeyyiti jettee sadaa jettee fataa jettee jechuudha. Akka suuraa wayii jechuudha suuraa adda ta'e wayii kan yaada eenyummaa saabuu danda'u poostii godhe chaddisiitumaan yoo san immoo yoo argeetiin jedhe akka tasaa maaltu beeka. Mucayyoon akkana jirtu maanna taruu qabaatu xiyyatuu qabaatetuun jechuu danda'a. Kanaafuyyuu yeroo san maaltu beeka deebi'uu waan danda'uuf kanaafuyyuu sadaa jettee miidiyaalee bobbooyuu osoo hin taane laxafuun dagatiin isheen jira. Inni 10ffaan ergaa waan kan inni raawwataa turte hanga har'aa isa jalas deemaa yeroos kennaa fi hidhattees gaafa bakka waan maraa raawwataa turte miti. Amma mootiyyuu dhiyaachuun isaan ol yoo sana karaa gubbaarra jira yookaan immoo si waasaafuu jammaruufaa danda'a yookaan immoo meeseejii adda addaa hojii barreessuu jammaruufaa dandeetti jechuudha. Yoo kana suuta jetta. Suuta jetteetiniin hanga ammaa isaa waan barbaadatanii turteef ati amma suuta jedhii ofii kan keetii hin jarjarin yoo inni deebi'eetiin jedhe hin jarjarteetiniin waa baay'ee hin balleessin jechuudha. Kanaafuyyuu erga inni deebi'ee booda suuta jedhaa inni dhufaatiin jiraate atis suuta jechuu jammaruu qabaatte yeroo kanatti jechuudha. Akka inni sirraa hin beekne kanaafuyyuu suuta jedhii. Garaa kan kee yoo itti bantee hanga yooma san bakka gamaa gamana jetteetiin jette
waan adda addaa waasan jechuu danda'uu fi ati suuta jedhee hangaardhaa waan xaaraatiin turteef itti boone baqa akka waan nama sana jamneefaa ta'ii yeroo sanii mootuu yoo si jaalate hafuu danda'a. Yoo si jibbe mootuu bakkuma dura sanii deebi'ee deemuu waan danda'uuf deemuu sun yoo siif amara jedha. Maaliif jennaan namni jireenya kan kee guutuu si wajjin ture si wajji taa'us yookaan immoo yeroo sitti deebi'uun isaa uummata akka hawaasa hin gooneef jechuu barbaadeeti yeroo daddafee deeme siif faayidaa qaba jechuudha. Kanaafuu yoo suuta jedhisiin jira. Inni 11ffaan baay'ee ittiin dhiyaatin duraanii wal bira dhaxxanii ta'uu danda'a jechuudha. Wal bira dhaxxanii inni argitaa walitti ooltan ta'uu danda'a. Amma garuu waan kanneen maraayyuu dhiisuu qabaatta. Sirraa fagaataa baay'ee ittiin dhiyaatin jechuudha. Baay'ee ittiin dhiyaatin sirraa fagaachuu waan danda'uuf yoo bakka anguma fedhee yoo ta'eetiin jedhee ati akka inni sirraa fagaatus osoo hin taane akka inni sitti baay'ee dhiyaatus osoo hin taane jidduma galeetti ta'iitii itti dhiyaadhu malee hangas mara itti jarjarteetiin onnoo hin jedhini. Inni 12ffaan gara duubaa deebi'i. Gara duubaa deebi'i yoo sin jedheetiin hin jedhu akka waan jaalallee haarayaa ta'uu qabaatta. Yoo duraa sii dawwaleetiin yoo inni duraa sii dawwale akkuma duraanii sii dawwaluu waan danda'uuf jechuudha. Yoo hin mootuyyuu ati duraan yoo inni meesajii si xaafu daddaftee hin deebisneef akkuma duraanii san ta'e akkuma duraan daddaftee hin deebisneef san ammas daddaftee hin deebisneef jechuudha. Yaadni isaas seenee maaliif jennaan yoo ati jarjartee biyyisii isa gootetiin jette kunis sirraa fagaachuu danda'a jechuudha. Akkanumatti sirraa fagaachuu waan danda'eetiin jedhuuf biyyi isa gochuu osoo hin taane silkiidha yooma san waan inni sii deebi'e qofaa fi gama gamana jettee ofonnoo jechuu osoo hin taane bakka gara duubaatti deebi'e. Yoo inni nagaa siin jedhe nagaa jedhe yoo inni si dawwaleef yoo inni siin dawwale hin dawwaliniif bakka dhaabe asuma irratti. Inni biraa hin mootuyyuu waan kanneen raawwataa erga turtee booda of dhagayuu qabaatta. Of dhagayuu qabaatta yoo siin jedhu mootuyyuu. Kana mara raawwattee yoo rabbiin kan kee gochuu fedhe ni ta'a. Yoo mootuyyuu yoo rabbiin kan kee gochuu hin dandeenye waan fedhate raawwattus erga kanneen mara raawwattee booda kee ta'uu waan hin dandeenyeef dhiisuu qabaatta. Ofii kan keetii waan onneen kan keessin jettu dhagayuu qabaatta jechuudha. Maaliif jennaan hanga har'aa xaaraatiin hin turte atis of ta'uu qabaatta yeroo kanatti jechuudha. Xaaraa turtee wanti isaaf jecha hin raawwatin hin jirtu. Kana mara raawwattee yoo inni hin deebiin ofii kan keetii of dhagaye gonkumaayyuu kan rabbi jedhe malee kan kee ta'uu waan hin dandeenyeef erga ati kanneen gara kan keetii raawwattee booda tuun immoo karaa rabbiitii bakka ati raawwii kan kee geessitee hin jirta. Amma immoo of taatee taa'uu qabaatta. Jireenya haaraa jammaruu qabaatta. Bakka asirratti chaampaan dhayuu qabaatta jechuudha. Ani hin danda'u jechuu qabaatta. Maaliif jennaan ati isaan gahuu mitire isa duukarra waan jaalattu qofaa fi inni kasii dhiisee deemati duukarra onnoo jettuuf. Kanaafuu baay'ee hin cinqamini. Akkasitti yoo rabbiin holiisiif isin qoodimootu wal argachuun keessaa waan hin ooleef sin jechuu barbaada. Dhiisi asuma irratti. Inni biraa himootuyyuu 14ffaan waan haaraa jammare. Waan haaraa jammare dalagaa ta'uu danda'a. Sammuu kan wanta si bashannansiisuu hiriyoota kan kee argachuu ta'uu danda'a. Bakka jireenya haaraa illee jammaruu dandeetta waan ta'eef wanta sammuu kan keessa jijjiiru bakka waan haaraa adda addaa jammari. Inni biraa mootuyyuu yaada kan kee ibsii fi macarrashaa irratti jechuudha. Yaada kan kee akka yeroo maraa isa jaalattu ibsii fi maaltu beeka guyyaa tokko waan dhufuu danda'uu fi kanaafuyyuu ani sin jaaladha haga feetii ati akkas taatus jettanii ibsuu fi hin dagatin irra deddeebite yeroo maraayyuu kana mara ati raawwattee illee yoo dhufuu baates itti himteetiniin dhiisuu sunuyyuu siif gahaa waan ta'eef ni jedheef kanaafuyyuu kana fakkaata qophiin hanga ammaa waliin turtii gooneetiin hin jenna waan dhaggeeffattaniif baay'ee tokko galatooma isiniin jecha hanga viidiyoo biraatti waliin deebinutti